maal ture haalli walii galtee sana? Nagaadhaan socho'u mootummaan gufuu akkatti hin taane tokko kanaa jechuudha. Dogoggorri akka sanaallee akka deebi'ee hin mudannee fi hawaasni gidduutti akka mudamne sodaa jedhu kaastanii turtaniitiin maaltu kana akkasiin jettan taasise laata? Mootummaan Itoophiyaa yeroo baay'ee Oromoo ganeera. Isa kana fudhatanii gaafas fudhatanii dhufne galle. Addi bilisummaa Oromoo waraana isaa gartokkee karaa Maqalee gashee gartokkee ammoo karaa dhihaa gashee karaa biraatiin waraana kaawwachuu fakkaataa. Mallatteessuurraa baqatanii bahanii sorry to say xayyaarri keenya gahee yeroo bokkaatu dhufee ibsaa gidduutti immoo babaafne gidduutti immoo warra Eertiraa wajjin haasaa tokko seenanii kanuma kana keessatti otoo mallatteeffamina. Kanneen biyya keessa turan amma eessa jiruun lolatti fufanii lolarra jirama kun addunyaatu beeka. Warri amma bosona jiran kun caasaa waraana bilisummaa Oromooti. Murtiin kun walgahii Jimma ODP'n konferensii godhee sanatti ODP'tti jijjiiree booda Central Committeen ODP taa'ee murteessedha jechuudha. Xalayyaan sun qaama mootummaa raasanii dhufe moo qaama uumama jettan bommaan san humna kanarraatiitti ka dhufedha garuu nuti humni kun eessa jira hin beeknu xalayichuma argine ibsichuma argine mootummaan kun shorra keessa Oromiyaa keessa kan socho'u ittiin eeyyamne humni eegdota warraaqsaa kana labseeraa kan jiru labsiidha. Gidduutti kan du'aa jirtu hatiyyeessaa kan miidhamaa jiru qabeenyi Oromoo waan rakkoon kun nama hundatti gaaffii ta'etu jiraani. Oromoo gidduu lolli ta'aa jira inni nama nu garaa mataa keenya. Oromoo fi Itoophiyaa adda hiikuudhaan ulfaataa warri jedhan jiruun isin Itoophiyummaadhaaf ilaalchi qabdan akkamidha? Sirni Itoophiyaa ijaaramee waggaa baay'ee deemu suni cufee hidhee kaa'ee gara sanaatti akka nuti hin tarkaanfanne hidhee taa'urraati uummattoonni addaan faca'uu danda'an. Akkan odeeffadhetti tokkummaa kana isaantu didee isiniin jedhan dhugumadha. Nun ilaalu. Yeroo sana walii galtanii dhimma kana furuuf yaallee maaliif amma sana miidiyaatti kaasuu barbaadan? Kan miidiyaatti baasu gaa'eessuma gaafadhu maaliif baasee nuti kaawwanne tuqabna ammaaf. Walabaatiin of filuu fi filachiisuu irratti rakkoon uumamuu danda'a kan maaltu ta'aa akka jedhu yaaddoo jiran isin kanarratti maal jettu? Kanaaf isa kan ni lollaa jedhanii warri labsan.